Daawwattoota keenya akkam jirtu? Guyyaa har'aa haala yeroo dhimma Oromiyaan irra jirtu ilaalchisee yaada wal jijjiiruudhaaf dhiyaanne. Mata dureen marii keenyaadha. Weeraramuu lixa Oromiyaa aggaammii duguggaa sanyii waan jedhudha. Kana jalatti qabxiilee utubaa 4 kaa'anneetu jirra. Qabxiileen kun arfan inni jalqabaa qophii weeraraa Oromiyaa irratti taasifame kan jedhudha. Inni lammaffaanii jalqabbii weeraraa marsaa haaraa waan jedhurraa dubbanna. Sadaffaatti weerarri ammaa kun hamma eessaatti adeemuu danda'a kan jedhu gaaffii gaafanneetu deebii kennuudhaaf yaalla. Inni arfaffaanii fi qabxii barbaachisaadha jennee lafa keenya keessaa tokko marii nageenyaa Tigraayii fi haala Oromiyaa kan jedhudha. Dhumarratti guduunfaa kennineetu adda baana. Qabxiilee kanarratti anaa wajjiniin mari'achuudhaaf kan dhufe waa'ila koo Dr. Heenok Gabbisaanii Orkirraati. Ani Ittaanaa Habteeti. Labsiin particularly lixa Wallaggaa irratti yookaan lixa Oromiyaa irratti labsame naga'ee yookaan sartifikeetii Abiyyi Shimallis sirnichaaf dhiyeeffachuu barbaadaniif ragaadha jechuudha. As keessatti Oromoon ajjeefama. Waraana bilisummaa Oromoo waliin fuulaaf fuulatti lola yoo geggeeffatan inni waan biraa. Lolli mootummaa hidhattoota bilisiginnaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo sun lola seera qabeessaa wal lolaa jiru. Warri garuu naannoo Amaarraa irraa dhufanii Oromiyaatti lolan waraana bilisummaa Oromoo, Oneeg Shanee, Oromoo wanti jedhu jiru. Namni achi keessa jiraatu kan Oromoo ta'e hundumtuu diina isaaniiti. Duguuggii sanyii jechuun essentially hiikoonsaa ta'e jedhanii itti yaadanii intentional elementii kanaa jechuudha. Qopheessanii murtiin kenname nama fixu jechuudha. So wanti nuyi argaa jirru innumaayyuu an intentional political decision Uummata Oromoo keessaa immoo lixa Oromiyaa keessaa immoo Wallagga irratti xiyyeeffatanii waggaa arfan darbe isaan uummata Wallaggaa tumaa ba'an as if that's not enough. Amma immoo dabalataan marsaa kanarra ga'ame jechuudha. Kuni akka Oromootti maybe tarii booda guduunfaa irratti dhufuu dandeenya. Biyyi Oromiyaa jedhamtu kun kan hunda keenyaati yoo taate, biyyi Oromiyaadha jedhamtu kun, afaan Oromoo nuti dubbannu kun, dacheen Oromiyaa kan hunda keenyaati. Eenyummaa keenya ibsaa. Seenaa wal fakkaataadha qabna. Afaan tokko dubbannaa. Jennee dhaabanna. Kan jaarmayii siyaasaa muraasni irratti nuuf mari'atu miti. Ajandaan kun ajandaa ilmaan Oromooti. Ajandaan kun ajandaa ABO qofa miti. KFO miti yookaan WBO qofa miti. Waa'een dubbiin Oromiyaa keessatti ta'aa jiru hooggantoota jaarmaya siyaasaa caalaa uummata yaaddessuudha qaba. Jiraattota Oromiyaa keessa jiru Oromoota yaaddessuudha qaba. Mariin nuti irra geggeessaa jirru asirraa madda. Akka dhuunfaattis haa ta'u, akka Oromoottis guyyaadhaa gara guyyaatti dhiigaadha jirra. Oromoon dhiiguu qofatu hin taane dhugaansaa dhokatee, haqni Oromoo jiru dhokatee, miidiyaa keessatti akka inni dhokatu godhamee, baajetni irratti ba'ee, dhugaas hin qabu, du'arraa hin oolle. So waa'ee Oromiyaa cal jechuu hin dandeenyu.
bakka adda addaa biyya adda addaa jiraattes, Eastes, Oromiyaa keessa jiraattes, Oromiyaadhaan ala jiraattes kallattiidhaan affeektii gochaa jira. Kanaaf namni dhuunfaa tokko waa'ee kanaa irratti nu murteessuu hin danda'u. Jaarmee dhuunfaa tokko waa'ee kanaa irratti nu murteessuu hin danda'u. Ayidiyooloojii namni dhuunfaa fidee Itoophiyaa tarkaanfachiisna, impaayera Itoophiyaa kana suphina jedhu as an individual person opiniionii kabajamuu qabudha. Opiniionii nama dhuunfaa tokko. Oromoon garuu manni irratti gubachaa, haqni isaa dhokachaa, there is no way ideology namni dhuunfaa introduce nuuf godhu impaayera Itoophiyaa fuulduratti deemsuuf dhiisuun it's not even subject to discussion. Haalli nuti amma keessa jirru akka kootti haala nuti itti Oromummaa kana teestii goonudha. In its real and essential forms and terms. Waanuma Oromoo jennu kana, waanuma Oromummaa jennu kana. Duudhaa shinnigaa irratti kiristaanaaf islaamni hogganaan Oromoo waliin uuman dhaloonni kun, dhaloonni keenya, dhaloonni nuti amma keessa jirru kun duudhaa sana hammam bakka itti laannee siyaasa geggeessinu yookaan siyaasa hordofnu hammam duudhaa Oromummaa sanaan deemsisna kan jedhu bakka itti teestii itti goruun itti fakkaata. So kana maaliif hin kaasee sirna bilisiginnaa qofa miti as keessatti pileeriin yookaan aktarii. Invisible actoriitu jira, silent partneriitu jira. Yeroo nuti jirru yeroo addaati yeroo ammaatti. Bara 2015 keessa hin jirru, bara 2018 keessa hin jirru. This is a different era. Bara haaraa keessa jirra. Boqonnaa haaraa keessa jirra. Boqonnaa qabsoo Oromoo keessa jirtu boqonnaa haaraa. So isa kanan kaasuudha barbaadeettaan. Qabxii sadaffaa akka irratti mari'annuu fi kaasuu qabnu inni tokko weerarri kun labsiin amma ilmaan Oromoo irratti labsame kun haga eessaatti deemuu danda'a? Daangaan isaa maali? Eessa gaafa ga'u dhaabbata? As keessa victory'n yookaan maal gaafatoodha weerarri kun kan dhaabbatu? Scooppiin isaa yookaan daangaan isaa maal fakkaataa kan jedhu. Fakkeenyaaf bifanni qabatee deemu. Lixa Oromiyaa keessatti jibbiinsa isaan facaasaa jiran, jibbiinsa amantii waliin wal qabatee akka waan lixi Oromiyaa amantii adda biraadhaaf jibbiinsa wayii akka qabutti haalli isaan lafa kaa'aa jiran haala kamiin ilaalama? Daangaan waan kanaa hagami jetteedha yaaddattaan? Galatoomii jalqaba waanuma nurratti deemaa jiru kanayyuu namni hundumtuu wal qixxeessee beekaayii kan jedhudhaan yaaddoon koo. Weerara marsaa haaraa amma baname kana namni hundumtuu wal qixxeessee wal qixxeetti hubateeraa kan jedhudhaan yaaddoon koo. Waan nuyi amma haasa'aa jirru kun yennaa uummata Oromootiif akka uummataatti wanta balaa baatee deemudha yoo ta'e namni maqaa Oromootiin dubbatu hundumtuu yaadda'uutu irraata. Wanti nu haasa'aa jirru yoo qabatamaadha ta'e jechuudha. Paartileen Oromoodha akkuma kanaan dura godhaa turan amma taa'anii ibsa baasuudhaafitu taa'aa jiru moo waan kana hin beekan wanta ta'aa deemu kana. Hin beekani amma waan ta'aa deemaa jiru kana hin dhageenye. Wantoota nuyi amma irratti haasa'aa jirru kana tokkoffaa waa'ee qophii weeraraa. Qophiin kuni beeki karoorri isaa dhossaatti tumamu iyyuu malee qophiin isaa dirreedhuma irratti taasifame ija keenya duratti.
ajjeechaatu raawwatame jedhanii iyyuun ajjeechaa Oromoo irra ga'e moo ignoorii gochuun paarlaamaan irratti hin dubbadhu jennaan kokkee isaa qabanii ilaa mootummaan sun mootummaa eenyu akka inni ta'e tokko kan itti argitu hin dubbadhu jedhee ture bare namichi afa gubaa'een sun kokkee isaa qabanii hin mari'achiiseedhan mootummaan akka nyaate sii galee kun ijuma keenya duratti ta'ee isin jechuu kooti. Miidiyaaleen kun duula hunda amma sila kaafnee haasa'aa turre kana kan isaan gochaa jiran ijuma keenya duratti godhaa jiru. Ija hunduma keenya duratti godhaa jiru. Sababa kun ta'eef lixa Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa fudhanneetu duullaa kan jedhamus ibsi kan kenname ijuma keenya duratti. Isa kana keessa warri waa'ee uummata Oromoo hooggannaa jedhanii keessumatti paartileen siyaasaadha. Dhabamuun isaanii hamma yoonaatti dubbachuu dadhabuun isaanii rakkina guddaadha. Kanaaf wanti kun har'a xiyyeeffannaan argatu taanaan boru wanta ta'uudhaaf adeemu irratti dhufnee walitti haasa'uun weerara dhalate irratti balaa dhalate irratti ibsa baasuun wanta hiika qabu natti hin fakkaatu. Amma gaa weerarri kun amma eessaatti adeemuu danda'a isa jedhuufi wanta ta'e irraa kaan waan ta'e irraa wanti ta'e tokko Oromoon akka namaatti tun ta'in akka bineensaatti bocamee dhiyaateera. Akka itti miidiyaaleen afaan Amaaraa dubbatan kun walharkaa fuudhaa jiranii akka itti namni nama ajjeesetti miti. Yoo namni du'eera ta'e jechuu koota amma ammayyuu waan nageenye hin qabu. Waan argines hin qabu. Akka waan bineensi tokko irra deddeebi'ee mucaa namaa nyaatutti kan isaan taasisan. Duulli isaan taasisaa jiran. Gaafa taasisan immoo laamman achi keessa galee sadarkaa isaanii taasisuun barbaadu malee waanuma tokko wanta qabatamaa hin qabu wanti jarri kun odeessanii. Amma achi keessa gallee naasofnu jechuudhaaf malee. Amma fakkeenyaaf namoonni ajjeefaman jedhan kuni waggaa 40-50 darbee achi jiraataa jiru moo har'uma dhufan? Yoo har'a dhufan ta'e wanta kan biraadhaan. Yoo kanaan dura garuu keessumatti warra resettlementiidhaan dhufee isaanidha yennaa ta'e wanti dubbatamaa jiru Amaara jedhanii kan isaan haasa'aa jiranis isaanidha yoo ta'e jechuudha. Baay'een namaa kan achi jiraataa jiru iyyuu Amaara miti Oromoodha, Walloodha. Kanaan dura uummanni Walloo Oromoodha. Namni miidhamee jedhee gaafanni mootummaa naannoo kana jala jira jedhee Baahir Daaritti baqatu Amaara miti jedhanii tumanii ari'atanii. Uummata Oromoo Walloo itti naanna'anii marsanii buqqisnee si balleessuu qabna jedhaniitu waraanatti banu. Uummati kun jabina mataa isaatiin jiraataa jira qe'eesaa. Nama dhukkubsataa mana kiibii dhaqu ija keenya duratti viidiyoodhaan waraabamaa isaa argine miti ambulaansii keessaa baasanii mucaa namaa yeroo kattafan. Walloodhuma Oromoodhuma Walloo kanatu isa yoo du'eera ta'e kan ajjeefametu amma Amaara ta'e. Sababa maaliitii fi bu'aa siyaasaa waan irraa barbaadanuuf Oromootti rukutuudhaaf laayisensii ta'a waan ta'eef jechuudha. Kan amma adeemaa jiru. Kanaaf amma jarri kun yoo waggaa 40 waggaa 50 darbee kana keessa keessumatti waggoota 40 darban kana keessa achi jiraataniiru ta'e maali jara keenyaa waggaa hamma kana keessatti rakkinni kun utuu hin dhalatin maaliif irra dhalate? Eessaa ba'eera rakkinni kun? Maal kanaan dura maaliif hin ta'in? Bara dargii sana maaliif hin taane? Bara yaada keessa maaliif hin taane? Maaliif amma bara bilisiginnaa kana keessa ta'e dubbiin kun yoo ta'eera ta'e jechuudha. Namooti ganamaan ka'anii ituu cireellee nyaatiin iyyaa oolanii miidiyaarra waa'ee kanaa tokko gaaffii tokko gaafatanii waan isaan deebisan hin jiru. Maaliif yoo ta'eera ta'e bara kana keessa maaliif ta'e? Maaliif hin taane bara dargii uummati kun heeruma sanas achuma jiraataa ture. Waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e bara sanas tureera. Inni isaan amma jedhan kun. Bara yaadegis yoo ta'e namni hundumtuu walumaa wajjin iddoo sana ture. Maaltu dhalate?
Kanaaf inni waan bishaan fuudhu miti garuu maalin dubbachuu barbaade jibba kana keessaan hojjetamaa jiru. Oromoorra maqaa kaa'amaa jiru adeemsa kana keessa. Maqaarra kaa'anii raatanii bineensa ajjeesne jechuudha. Amma laayisensiitu fudhatamaa jira. Laayisensii maalii amma gaa duulli dhaqameera. Ila amma har'a oduun dhaga'e maanni magaalota hedduu Wallagga Bahaarraa, Wallagga Lixaarraa, Qellem Wallaggaa magaalota jiran keessa lakkoofsi loltuudha lakkoofsa namaa caaleera jedha. Amma yeroo anaaf taasisu muka. Lakkoofsi loltuu dhufe achi keessatti dhangalaafame lakkoofsa namaa caaleera magaalaa keessatti. Hamma eessaatti adeemaa isa binaan jette. Hamma eessaatti adeemaa kan jedhuufi ka'umsa isaatu murteessaa jechuudha. Akka inni itti ka'e akka itti mucaa namaatiif hilamu miti. Akka itti dirree lolaa dhaqanii lolan iyyuu miti. Amma as keessatti fakkeenya Tigraay kaasuutu barbaachisaadha. Maaliif yoo naan jette Oromiyaa irratti wanta akkasii hin taane miti. Oromiyaatti balaan qaqqabaa ba'e iddoo garaagaraatti inni galmaa'es inni hin galmaa'inis gaafa walitti da'ame kan Tigraay akka inni caalu homaa tokko gaafa hin qabu. Kan Tigraay garuu bakka lafa Oromiyaarra lafa gadi xinnaatu waan ta'eef. Conventional warriin iddoo sana jiru immoo xiyyeeffannaa addunyaa wanta gototeef. Mootummaa mataa isaanii immoo waan qabaniif waan hundumaarra immoo mootummaa mataa ofii waan qabaniif. Inni kan Oromoo immoo nafxanyaadhaan waan harkaa fudhatameef. Garaagarummaan dhalateetu inni tokko miidhamni isaa dhaga'ame inni tokko immoo dhaga'amuu dadhabe malee kan Oromoo eda'amni isaa akka inni kan Tigraayin dachaa caalu homaa gaaffii hin qabu. Garuu wanta Tigraayitti ta'e kan namni dhaga'e sana kaasuutu nurra jiraata asitti akka fakkeenyaatti. Maaliif humna Tigraayin dhaqee miidhe sanatu Oromiyaa affeerame ilaa amma lolee miti. Tigraayin lolaan dhaqani miti amma faannoon amma affeeramanii affeerraan dhiyaatee fi kottaa jedhamaniitu ililiin kennameefiitu bajeta Oromiyaatiin horiin kennameefi qabeenya uummata kanaatiin tokko isaan duulan taasifamaa jira. Azmaachinnati eenyuutiini? Azmaachinnati nafxanyoota Oromiyaa keessa jiraniiti. Nafxanyoota Oromiyaa kan hin jedhu biltsiginnaadha. Biltsiginnaa namni ta'ee jiru har'a haala ammaa kana keessatti namni biltsiginnaa ta'ee jiru hooggansarra keessumatti hooggansarra kan jiru nafxanyaadha. Oromoorraan dhaladhee qabixxirsiyyoo wanti jedhamu hin dhaga'ama garuu nafxanyaadha. Hamma kaayyoo nafxanyaatti amantee nafxanyaadhaaf hojjetaa jirtutti nafxanyaadha. Goobanaa nama nafxanyaadha. Maqaan isaa goobanaa ta'us. Maaliifan siin jedhee Tigraayitti maaltu ta'e? Tokkoffaa humni faannoo jedhamu kuni dirree lolaa dhaqee loluu hin beeku. Loluu hin beeku. Dirree lolaa dhaqee. Lolees hin beeku seenaa lolaas hin qabu. Wanti inni ta'e maanni yeroo Tigraayitti lolamu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kun gaafa inni lolu gaafa xiyyaarrirra keessaanis lolu bakka itti humni Tigraay retiriitii godhe deemeetu nama fayyaa walitti qabee jimlaadhaan qala. Kan hojjetaa ba'e. Kun egaa viidiyoodhaan waraabamee BBC, Aljeeziraan, CNN kan isaan addunyaatti agarsiisaa ba'anidha. Ji'oolokeetii godhanii wanta faannoon hojjetaa ba'e kana. Dubartoota gudeedaa ba'an. Yeroo dubartoota gudeedan immoo Tigraayummaa keessarraa fuuneetu Amaarummaa sii kennaa jirra. Wanta dhaga'uudhaaf illee gurra namaatti ulfaatutu dhalate mucaa namaarratti. Kan nama gaddisiisu nama duwwaa miti. Namarra darbaniitu manni sagadaa kiristaanaa moortaariidhaan rukutame. Eenyummaa Tigraay qaba jedhameetu jechuudha manni sagadaa. Maskiinni eenyummaa Tigraay qaba jedhamee akkuma Tigraayitti akkuma uummata Tigraayitti moortaariidhaan rukutame manni sagadaa maskiinnis. Kana duwwaa miti. Manni yaalaa hin gubame. Manneen barnootaa hin gubaman. Daandiin hin caccabsaman. Riqichi hin caccabe. Kan hydroelectric power hin rukutame. Qabeenyi hin saamame. Kana Eertiraan harka keessaa qabaattu malee badii kana hunda adda durummaadhaan kan hojjete humnoota Abiy ergee fi faannoodha. Jara kanatu amma Oromiyaatti laa duulela. Duula akkasiila jibba wal fakkaataa, qophii wal fakkaataa, hidhannoo wal fakkaataa fudhatanii amma Oromiyaatti dhufaa jiru. Keessumaa lixa Oromiyaatti dhufaa jiru. Isa kana namni
qalbeeffatee waa'ee kanaarraa walitti dudubbataa waan hin jirreef. Paartileen Oromoos akka waan hin jirre afaan qabatanii waan taa'aa jiraniif kan taa'aa jiran miti. KFO'n immoo siruma seeyyuu akka afooshaa gandarra naanna'ee isteetiirra naanna'ee birrii naa kennaa jedheetu birrii funaannata. Afooshaa waan Oromoo irratti taa'aa jiru kana homaa waan dhaga'e hin qabu jechuudha. Hamma yoona addi bilisummaa Oromoo sagaleen isaan dhaga'amne. Xiyyeeffannoo guddaatu barbaachisaa jedhaa jirra waa'ee kanaarratti. Xiyyeeffannoon ittiin kennamnedha. Hamma eessaatti adeemaa kan jettee fi nama tokko namummaarraa fuutee waraana jibbaan guutame caasaa aangoo mootummaa qabatee jiru qawweedhaa wajjin gaafa itti ergitu hamma uummata lafarraa duguganii balleessutti adeemuu danda'a. Wanta Tigraay keessatti arginedha. Wanta Ruwaandaatti arginedha. Wanta addunyaa garaagaraa keessatti argamedha. Loltuun qaama mootummaa jedhamu tokkoon geggeeffamu jibba hidhatee qawwees hidhatee caasaa mootummaa humna to'atee jiruun gaafa bobbaafamu wanti inni hojjechuu danda'u beekamaadha. Uummata nagaa lafarraa duguuguudhaafitu danda'a. Akkuma kanaan dura godhamaa ture amma immoo sadarkaa olaanaadhaan raawwachuudhaafitu danda'a wanti kun. Hamma achitti adeemuu danda'a jechuu kooti. Kanaaf ituu wanta kana bira hin darbini asirratti akkati yaada kee kennattu hin barbaada. Wantoota sadii kaaseetan isarratti walitti qabdee akkati yaada kee kennattu hin barbaada. Tokko isteetii jibba Oromootiin faalame tokko. Isteetii Oromiyaa bakka lama bakka sadiitti qoodeetan itti duula jedhee kan yaadu. Waggoota arfan darban kanaafi miidiyaalee horii kennee fi deggeree jibba Oromoo irratti isteetii hojjetaa ba'e. Amma immoo Oromoon isin ajjeeseera dhaqaatitti duulaa jedhee qawwee kennee fi kan ergaa jiru. Wantoonni kun eda'amni isaati maaloodha jedha. Kuni qabeenya kan biyyoolessaa, propagaandaa biyyoolessaa walitti cuunfanii Oromiyaatti gaafa bobbaasanii political ambition isaanii yookaan wanti isaan asirraa argachuu barbaadan sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo akka dhaabbatu namni sodaadhaan guutee armed resistancein Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufe. Sochiin bilisummaa Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufe. Gara moggaatti dhiibame namoonni deeggarsi yookaan popular supportiin deeggarsi uummataa kan waraana bilisummaa Oromootiif akka Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufe sana bal'eessuudhaan siyaasa Oromoo gara moggaarra warra moggaarra jiran gara moggaatti dhiibanii giddu galeessatti urban based kan ta'e yookaan kan magaalaa keessa kattamanii kan jiran nationalism Oromoo yookaan sabboonummaa Oromoo kan faarsan darbee giddu galeessatti sana waliin tiimii ijaaramaa jirutu jira. Lolli kun waraana bilisummaa Oromoo loluu duwwaa miti jenneerra. Uummata loluu. Kaan ajjeesu, kan sodaate immoo sodaadhaan achees deebisu. Kana booda gara giddu galeessaatti oliigaarkii yookaan garee maallaqaa fi siyaasa oofu gara fuulduraatti Oromoo fakkaatee Oromoo bakka bu'ee garuu biltsiginnaa waliin paartinarii godhee kan siyaasa oofu garee hundaa'uu qabu. The oligarch tiimiitu jira.
Sana achieve gochuudhaaf waggaa lamaan darbe keessa jibbiinsa yookaan impaayerri sun Oromoof maal akka taate qabatamaatti argine miti. Qabatamaatti Oromoof impaayerri sun hariiroon isaanii maal akka ta'e bara Haayilee Fidaa hin barre baruu dadhabne amanuu dadhabne waan Haayilee Fidaa irra ga'e. Amma immoo nurra ga'e deebi'e argine Hacaaluu irra ga'e hoggantoota siyaasaa tokko irra ga'e. Waa impaayera kanaa achirratti argine. Impaayerri kun akkaataa isinitti Oromoo tiriitii gochaa jirtu Oromoo hidhatee mormu ajjeechaadhaan duuganiiftu kan sodaatee as deebi'u immoo kan impaayera kana jilgeenfatee harka kennee impaayera kanaaf sagaduu kan barbaadu qopheessu. Inni ammaa kan adda godhu afaan Oromoo dubbata. Abiy yoo ta'e afaan Oromoo dubbata. Weak linkii Oromoo keessa jiru beeka. Cimina Oromoo beeka, dadhabina Oromoo beeka. Sana irratti kaapitaalaayizii godhee siyaasa Oromiyaa keessa jiru siyaasa impaayera Itoophiyaa gara fuulduraatti oofu, impaayera kan suphanii gara fuulduraatti oofu gara sanatti achi as fiduudha. Qabsaa'onni Oromoo kan lubbuun dhumaaru, kan gammoojii keessatti, baddaa keessatti isaan waliin wal qabatee uummanni dhumaa jiru, hamma har'aatti uummanni Oromoo dhumaa jiru seenaa keessatti haqisaa irraanfatamee akka deemamu jechuudha. Har'a waa tokko walitti himna. Yeroon itti irra dibanii aayidiyooloojii yookaan opiiniyinii nama muraasaatiin fuulduratti oofan darbeera yeroon isaa darbeera. Amma Oromoon miliyoonni 50 personally victimiidha. Akka dhuunfaatti Oromoo miliyoonni 50 Oromiyaa keessa jiru kan bakka adda addaa irraa fira qabu personally victimiidha. So personal interest jira as keessa. Or personal stake jira jechuudha as keessa. Umarratti eessatti nu geessa. Maqaa nagaa buusu. Wal waraansi kun kanaaman namaaf loli kun hin dhaabbatu. Wal waraansi kun dhaabbatee maaliif assuming kana wanta amma ta'aa jiru kana namoonni tokko wal waraansi jedhanii lafa kaa'u. Gambiraatiin immoo counter argumentiin jiru Oromoo wal waraanaan jiru. Oromoof impaayera sirna nafxanyaa bara Minilik irraa ijaaramee as ga'eetu wal waraanaa jira. Nagaan as keessaa nagaan bu'uudha qabaa. Mariin jedhu bakka adda addaatti hin ka'a. Yes. Dhugaadha. Oromoon nagaa barbaaddi. Nagaan bu'uutu irra jira. Karaatti nagaan dhufutu jira garuu. Akkatti nagaan bu'u, akkatti nagaan dhufu kaasanii dubbachuun barbaachisaa. Kun marii gara kan mootummaan Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan kan hoogganuuf deemu. Marii biltsiginnaatii fi marii Tigraay gidduu nageenyi akka itti bu'u keessumatti lola Tigraay qofa irratti xiyyeeffate. Sana keessa ga'een Oromoo maal akka ta'e akka itti Oromoon nagaa argachuu danda'u kaasnee dubbachuun barbaachisaa. Asirratti waa jalqabeen sitti deebisattaan. Nagaan namaan kennamu. Nagaan abbaatu argata. Biltsiginnaan akka commoditiitti, akka shaqaxaatti nagaa siin laattu. Essentially biltsiginnaa wanta jedhamu lola irratti, dubbii irratti, ajjechaa irratti kan hundaa'edha. Yoo loli jiraate malee biltsiginnaa wanta jedhamu exist gochuu hin danda'u. Yoo waraansi jiraate malee biltsiginnaa wanta jedhamu exist gochuu hin danda'u. Akka ideoloojiitti, akka sirnaatti. Biyyi sun dhiigaan ijaaramte, biyyi impaayera Itoophiyaa jedhamtu, dhiigaan itti fufte har'as dhiigaan deemaa jirti. Dhiigni kun immoo dhiiga ilmaan Oromooti. Nagaan kana keessaa akkamitti dhufa? Nagaan
akka inni itti dhufu ragaa qabatamaan lafa jira. Warri Tigraay irra gaafatamanii kadhatamanii mootummaan addunyaa mootummaan ollaa faasiliteetii gochaa jira. Abiy jara kana balleessuuf fixuuf duqeet naachoo jedhamti lolatti gaafa deeme. Waliin negosheet gochuuf yookaan waliin mari'achuuf Tigraay hin deemne. Fixuudhaaf Tigraay deeme. Gaafa dadhabu gaafa mo'amu garuu nagaan barbaada Tigraay irratti jedhe. Lubbuu isaaniitiin dhiigan isaaniitiin nagaa argatan sabni Tigraay. Osoo yeroo lolatti deemamu sana meeshaa lafa kaa'atanii wal osoo hin leenjisin osoo gadi ta'anii har'a Tigraay wanta jedhamtu hin jiru. Tigraay har'a staatusiin Tigraay politikaal staatusiin yookaan gulantaan Tigraay qabdu Itoophiyaa irraa adda baate dhimma mataa ishee foreign relationii hariiroo addunyaa biraa waliin qabdu ofii geggeeffatan. Nagaa argachuu irra darbanii biyya isaanii gara bilisummaatti kan isaan ceesisu karaa qabatanii jechuudha. Nagaa ofii fidan, nagaa abbaatu ofii fidata. Akkaataatti nagaa dhufu kadhaadhaan miti nagaa. Egziyoo jechuudhaan hin dhufu kadhaan. Kadhaan kan dhufu humnaan, tokkummaadhaan, waliin duuluudhaan, wal dhaga'uudhaan dhufa. Kanaaf waa'ee peace negotiation yookaan waraanni dhaabbatee nagaan dhufu qaba. Yes, nagaan dhufu qaba. Nagaa bilisiginnaan namaa laattu garuu hin jiru. Nagaan shaqaxa miti, commodity miti. Oromootu nagaa irnii gochuu qaba. Nagaa ofiisaa argachuu qaba. Kun immoo tokkummaaf humnaan dhufa nagaan biyya sana keessa. Kana jedhee gara keettiin deebi'a. Mariin Keeniyaatti geggeeffamuuf deema. I know sirni bilisiginnaa Afrikaa Yuuniyeeniin yookaan mootummaan Afrikaa marii kana geggeessu kan jedhu qabu. Warri Tigraay Uhuru Keeniyaataan marii kana akka inni hoogganu barbaadu. Mariin kun maal jechuudha? Oromoon shoora inni marii kana keessaa qabu. Gareen Oromoo marii kana keessa let's assume peace negotiationiin kun kan Keeniyaatti geggeeffamu, Naayiroobiitti kan geggeeffamu successfully ta'aa jennee assume hagoon. Rooliin Oromoos keessaa qabu maal sitti fakkaata? Maal ta'uu qaba? Galatoomee nootilaa milkaa'uu danda'a jennee tilmaamuun keenya wanta gaarii hawwuudha waan ta'eef gaariidha. Garuu mee profaayilii isaa keessa gallee negotiationii dhumtii adeemsifamuudhaaf jedhu qophiin taasifamaa jiru kuni maalidha kan jedhu waan tokko lama haa ilaallume. Jalqaba dubbii Tigraay wajjiniin nagaan barbaadaa inni jedhe kuni waggaa 2 dura maaliif nagaadhaan hin fidne? Tigraay mootummaa naannoo mataa isaatii qaba ture. Nagaa gaafataa ture. Nagaadhaan mareedhaan hafinnuu heera biyyaa kanarra dhaabbannee rakkoo jiru hafinnuu jedhee gaafataa ture akka mootummaa naannootti. Hin ta'uu dhufeenis hin darammasaa akkuma jedhee affeerraadhaan Eertiraa affeeree finxaaleeyyii Amaaraa jibbaan machaan qawwee kenneefi hidhachiisee waan garaagaraa kenneefi Sudaanii illee hirmaachisee daangaa cufuu na gargaari jedhee Sudaanii illee hirmaachisee humna Itiyoophiyaan qabdu hunda ishee guureetu waraana sana dhaqe. Waraanni sun egaa akkuma argine tokkicha adda isaa gaafa rukutanii gargar tarsaasaniitu Itiyoophiyaan loltuun isheen qaba ani jettu hundumtuu iyyaa awwaaressee jecha bittinnaa'e. Kanaan wal qabatee Tigraayin gadhiisanii ba'uun dirqama ta'ee 50 reebamanii ba'anii achi keessaa salphatanii qullaadha baqatanii Finfinnee ga'anii kanarratti ga'a waa'een negotiationii kan dhalate.
negotiating godhaa jechuun kan dhalate stalemate dhufe. Stalemate. Inni tokko isa tokko injifachuu hin dandeenye. Haala amma jiru keessatti. Maaliif daayinaamiksii haaraatu dabalame lola Tigraay keessatti dhumarratti. Daayinaamiksii haaraan sun maanni military technology kan drooniitu dhufeetti dabalame. Sanarraan kan ka'e Tigraayis injifannoo sila argachuudhaaf sirna nafxanyaa kana kophaa isaayyuu ta'u galagalchuudhaaf yeroo itti ka'e sanatti karaatti dhaabbachuu danda'eera. Kana keessaa dhalate gaala negotiationiin amma jiru kun. Humna wal lakkaa'aniitu eenyutu eenyuun kan jedhamu lakkaa'aniitu rukutanii wal funuunsanii achi keessaa dhufe jechuudha. Negotiationiin kun. Tigraayini rukuteen dhaqee mataa rukutee lafa buuseen ajjeesaa jennaani rukutee kuffiseera. Achi ka'ee garuu funyaan keessa tokkicha gaafa inni rukutu dhiiga firra lolaasaa baqatee Finfinneetti deebi'e. Isa iyyaa Finfinneetti gale gaa amma na araarsaatti ka'e. Maaliif Tigraay rukutamuu duwwaatu hin ta'in rukuttee funuunsuu akka dandeessu itti agarsiifte jechuudha qabatamaatti. Negotiationiin humni wal gituu keessaa stalemate waan dhalateef negotiationiin kana keessaa dhalate. Egaa waa'ee negotiationii kanaa wanta wal rukutaa baay'eetu jira garuu diteeliin isaa hammi tokko ifa ba'aa jira. Gam tokkoon Taanzeeniyaatti adeemsifama wanti jedhamu jira. Gama kan biraadhaan immoo Keeniyaa Naayiroobiitti adeemsifamaadha. Garuu wanti qabatamaadhaan gadi ba'aa jiru Naayiroobiin wiirtuu negotiationii kana akkasiin taatudha. Negotiationii eenyuuf eenyuun gidduuti amma barcuma kan argatee jiru mootummaa Tigraay mootummaa naannoo haa ta'u mootummaaf danda'e ta'u amma maqaa state of Tigraay jedhama garuu tokko barcuma tokko kan argate jedha. Barcuma tokko immoo kan qabu sirna nafxanyaa Abiy mataatti ta'edha. Jara kana lamaantu barcumaaf taa'ee jira. Negotiationii kana akkuma silayyuu jette pirezidaantii Keeniyaatu hooggana akka warri keessa beekan dhiyeenya kana dubbataa turanitti immoo Abu Dhaabiinii fi Washington yookaan mootummaan United Arab Emirates fi mootummaan Ameerikaa immoo deeggarsa guddaadha godhaa jiru. Kana keessatti gamtaan Afriikaadhaa waan gartuu qabatee jiruuf lola kana keessatti wanta gartuu qabatee jiruu fi mootummaa Tigraay biraa amanamummaa dhabeera. Kanaaf akka taajjabiitti taajjabuudhaaf yoo dhuferraa kan hafe kana keessatti hirmaachuudhaaf akka inni hoogganuuf isaaf hin eeyyamnu kan jiru. Amma gama mootummaa Tigraay kan jiru already waan isaan barbaachisu Naayiroobiitti waajjira banatanii hojiin hojjetamaa jira gama isaaniiti. Amma rakkoo Itoophiyaa furraa miti gaala. Isa humna godhatee natti dhufee akkamittanii ofirraa deebisaadha. Malee rakkoo biyyi kun keessa jirtuun furaa miti la. Wanti sirni nafxanyaa Abiyyitti jiru akkamittiinani Tigraay isa rukutee na funuunse akkamittii akka inni dhufee lubbuuna keessaan baafne godhaa kan jedhudha malee rakkoo biyyaan furaa miti. Rakkoo biyyaan furaan kun egaa inni biyyi kun biyya sabootaati, biyya uummatootaati. Uummatoota kana keessaa inni guddaan tokko Oromoodha. Yoo biyya kana yeroo dhumaatiif biyya ta'eetta fufuu wanta kan biraa haa ta'u falatti kenninaa yennaa jette barcuma sanarratti Oromoon argamuun dirqama. Amma egaa yeroo Oromoon argamuun dirqamaa jennu kana wanta biyya Itoophiyaa keessa warri jiranis biyya Itoophiyaatii ala humnoonni siyaasaa jiranis keessumatti humnoonni addunyaa gama lixaa jiran kuni wanti isaan itti amanaa dhufan tokko jira. Itti amanuu duwwaa ta'uu hin ta'in wiirtuun siyaasa Oromoodhaa gara kamiin jira kan jedhu ilaalanii waan isaan hubatantu jira. Wiirtuun siyaasa Oromoo amma magaalaa keessa miti kan jiru. Wiirtuun siyaasa Oromoo amma kan jiru dirree siyaasaa isa nagaadhaan taphatamurra miti. Wiirtuun siyaasa Oromoo amma woboodha. Achi keessa jiru. Wiirtuun siyaasa Oromoodha. Kanaaf warri addunyaa gama lixaadhaa rakkoon Oromiyaa hafuramuu jedhanii yeroo ilaalan namni isaan mataa keessaa qaban woboodha kan barcumatti dhiyaachuun irra jiru. Warri negosheetariinis kan isaan mataa keessaa qaban woboodha. Amma
wanti duulli sila haasa'aa jirru kun itti jiru bal'oodha kaayyoonsa. Tokko ittiin dhaqanii uummata Oromoo ajjeesuudha. Suba sila haasa'uudha. Inni lammaffaanii barcumatu kennamaa jira negotiation table irratti. Barcuma kana woboon argachuun irra hin jirudha. Woboon argachuun irra hin jiru barcuma negotiation kana irratti woboon argamuu hin qabu. Maaliif maqaa balleessinee maqaa xureessineetu warra negotiatories rifaasisneetu warra nama ajjeesee harkisaa dhiigaan laaqamee jiru warra terroristii ta'e wajjiniini akkamittiin negotiationiin taa'ama akka isaan jedhanitti gooneetu tasumayyuu akka inni hin kajeelle goonaa amma karoorcha. Kanaaf Oromoon achirraa barcuma argachuu hin qabu. Gama kan biraadhaan immoo wanta deemaa jiru sitti. Abiyyi eeyyee Oromiyaa keessa rakkinni jira. Bakka bu'aan Oromiyaa garuu mootummaa naannoo Oromiyaati. Ashkaroota isaa warra inni biddeen safaree fi biddeen ta'anii nyaatan kana jechuudha. Isaantu negotiationii dhaqaa jechuudha. Iddoo uummata Oromoo bu'ee warra Oromoo halkaniif guyyaa qeerraa buqqisu warra ajjeesu warra saamsisutu waa'ee Oromoo dhaqee negotiatii godhaa jechuudha. Kan nama gaddisiisu garuu kana miti. Nama hojii koo jedhee Finfinneedhaa bahee Naayiroobii dhaqee jira dhimma kana irratti barcuma ofii sargatee kanas deeggaruudha. Oromoo keessa nama Oromoon dhaggeeffachuu barbaadu keessa borgadi ba'a wanti kun. Amma dursinee hin dubbannu. Borgadi ba'a wanti kun. Borba'uun isaaniif. Amma waanuma halleefiyyuu wanti nu dubbataa jirru maaltu adeemaa jira? Dhimma lola Tigraay wajjin wal qabatee wanti Oromiyaa affektii godhu maaltu adeemaa jira isa jedhuuf malee dhimmi Oromoo amma lafa inni jiru negotiation table irra miti. Hin geenye achi. Negotiation table irra kan inni ga'uu danda'u gaafa sadarkaa Tigraay sanarra ga'edha. Maaliin? Rukutee ofirraa deebisuudhaan. Ofirraa faccisuudhaan. Diina qeesaa dhufee salphisee tumee ari'uudhaan gaafa of kabachiisetu maaloo kottu hin mari'annaa kan jedhamu gaafa sana. Kadhaadhaan miti. Kadhaadhaan negotiationiin hin jiru. Biyya kamittiyyuu namni kadhatee negotiationii taa'u. Amma fakkeenyi tokko kan addunyaa irratti mul'ataa jiru kan Raashiyaatii fi kan Yukireenidha. Yukireen amma yeroo hundumaa nagaadhaan fixuun barbaadaa jedha. Raashiyaan maal jedhetu addunyaan dhaga'u. Hundi keessan iyyuu qawwee hiikkadhaatee harka kennadhaa hin dhaamna waraana kanaa. Tuffii hammam ga'u akka inni ta'e ilaali. Maal jechuudha? Hamma fedhe yenna wal lolaa jiraatan iyyuu humni kan isaatu caalee jira jechuudha. Kanaaf quufee asii gadaasa. Isanni quufee sana funyaan isaa rukuttee gaafa xixinnoo irraa dhangalaaste hamma du'utti rukutamuu hin barbaadu. Negotiatii goona ga'ammaa siin jedha. Achi hin geenye amma kan kee. Akka achi ga'uuf immoo maal godhamuutu irra jira? Akka achi geenyuuf maal godhuutu nurra jira? Ijoolleen Oromoodhaaf lubbuu ishee kennite daggala buute itti qawwee fudhatte. Gama kan biraadhaan lolli marsaa haaraan itti banameera. Uummata kanatti. Kanaaf wanti kun akka inni guduunfaa argate guduunfaan isaa toluufi humni Oromoo kun milkaa'ina argachuutu irraa. Milkaa'ina humna Oromoo kanatu milkaa'ina dhimma Oromoo ta'a amma yeroo kanatti. Dhimma Oromoo milkaa'inaan kan ga'uu danda'u haala amma jiru kana keessatti humni jiru kun milkaa'uu isaati. Isa amma Jawaarii nagaan bu'uu qaba jedhee ganamaa galgala lallabu kana akka kanattiin nagaan bu'uu hin jiru. Warruma hiriyoota isaa warra wal beeku sanaa wajjin nagaan haa bu'uu jedhee yoo jaratti hime waan tokkodha warra uummata weeraruutti jiru kana. Kan kanarraa hafe uummata weerarametti nagaatu bu'uu qabaa jechuun qawwee lafa kaa'uu qabduudha hiikisa. Nagaatu bu'uu qabaa jechuun hiika qaba bara. Nagaadha kan barbaachisu jechuun nagaa namni jibbu eenyutu jirame. Nagaatu bu'uu qabaa jechuun silumayyuu by default seeraan monopoly of violence kan qabu mootummaadha. Kanaaf warri mootummaa irraa haftan qawwee lafa kaa'adhaa jechuudha wantichi harka kennadhu jechuudha. Wanta kan biraa miti. Kanaani milkaa'inni dhufu hin jiru. Harka kennannaa kottaa inni yoo walii galle malee. Waa'een marii kun egaa dhimma Tigraay barcuma qopheesseera. Oromiyaadhaaf garuu barcumni hin jiru hamma ammaatti. Hin milkaa'amoo milkaa'u isa irratti qabxii tokko dubbadhee tan xumuraa waan kana. Milkaa'amoo milkaa'u wanti kun.
Tigraay haal dureewwan lafa kaa'ateera. Sirni nafxanyaa Abiy mataatti ta'es haal duree lafa kaa'ateera. Haal duree kana gamasii gamana wal bira qabdee gaafa ilaaltu maalirra taa'anii waliin mari'atu nama jechisiisa. Kan Tigraay ilaalla dura isa dhugaa qabu jechuudha. Isa dhugaa isaatiif jedhee du'ee isa dhugaa isaatiif jedhee lolee kan Tigraay haal duree inni kaa'ate ilaalla. Haal dureen tokko kan inni kaa'ate lixa Tigraay. Haal duree tokko malee mootummaa Tigraayiif deebifamuu qaba kan jedhudha. Kun negosheetaroota biratti fudhatama argatee mariitti dhiyaataa jira. Maal yoo goonetu kun hojiirra ooluu danda'a kan jedhuuf mariitti dhiyaata. Garuu kana haal duree goonee dhiyeessineerraa marii kanaaf taa'uudhaaf isa jedhuufi eeyyee ajandaan keessan qabameera kan jedhuuf fudhatameera. Tokko. Lammaffaa inni hiree ofii murteeffannaa Tigraay haal duree tokko malee fudhatamee negotiationiitti nu dhiyaachuu qaba. Yoo kun fudhatama qaba ta'e negotiationiidhaaf dhiyaannaa innaan eeyyee kunis isiniif fudhatameera jedhaniitu ilaan ulfinaan fudhatameef jechuudha. Kan biraa raayyaa ittisa Tigraay sirna nafxanyaa qeedha keenya balleessee lafarraa duguugee nu fixuudhaaf dhufe keessa ijaarranne raayyaan ittisaa kuni hin jiraata ittiin bu'amu akkuma kanatti itti fufaa kan jedhus dhiyeeffatanii. Kun egaa fudhatama argatee fiitu ajandaan kun sadan fudhatama argatee fiitu kana qabsiifataniitu negotiationii dhaqaa jiru isaan. Sirni nafxanyaa Abiy Ahmed immoo mataatti ta'ee qabxiilee kana irratti deebii kennuun barbaanne paablikeetti. Maaliif dhoksaatti fudhateera wantoota kana? Dhoksaatti fudhateera. Kanatti deebii yoo kenne wantichi yookaan Amaara isa mootummaa naannoo Amaaraa isa paartinarii sirna Abiy ta'e kanatu jalaa rukuta. Yookaan immoo Tigraayin dallansiiseetu Tigraayin marii kana dhufuu akka jedhu godha. Kanaaf deebii ittiin kennine garuu mata duree itti kennan maal jedhan? Akka heera biyyattiitti akka adeemsifamu heera biyyattiirra dhaabbatee mariin kun akka adeemsifamu kan jedhutu mata duree kennan tokko haal duree isaan kaa'atan. Maal jechuudha yoo jettee ilaalte keewwata hamma sana keessa deemneetu akka Tigraay keewwatoota kana hunda fudhatu goonaa jechuu miti. Garuu qabxiilee Tigraay haal dureedha jedhee kaa'ate sanarratti yoo heerri ni deggera ta'e akka heera sanaatti fudhatama. Yoo heerri hin deggeru ta'e garuu hin fudhatamu jechuudhaaf dubbataa jirudha. Fakkeenyaaf dhimma hiree ofii murteeffannaa irratti keewwatni 39 wanta inni jedhutu jira. Haal duree sana yoo Tigraay hin guuttata ta'e haala sanaan deemama. Kan kanarraa hafe haal duree tokko maleedhanii hiree ofii murteeffadhanni Tigraay jedhu fudhataman qabu jedhaa jiran. Gama kan biraadhaanii raayyaa ittisa biyyaa Tigraay ilaalchisee heerri Itoophiyaa kan inni jedhu raayyaan ittisa biyyaa biyyi suni tokkittii qabdi jedha. Raayyaa ittisa biyyaa kanaaf immoo hoogganaani muummicha ministiraatiidha. Biyyi kun muummicha ministiraa haa dhabduyyuu malee. Muummicha ministiraa jettee namni isheen muuddattee kashlabbee ta'ee ijoollummaa waggaa 7 tuun guddatiin quucaree waggaa 7 iyyuu haafu malee muummicha ministiraa jettee waan muuddatte qabdi biyyi kun. Kanaaf heerri suni muummicha ministiraatu hooggana raayyaa ittisa biyyaa. Raayyaan ittisa biyyaa immoo caasaan isaa tokko duwwaadha. Kana jechuun raayyaan ittisa biyyaa Tigraay fudhatama hin qabu diigamuutu irra jiraata kan jedhu ergaa dabarsaa jira jechuudha. Gama kan biraadhaanii waa'ee lixa Tigraay ilaalchisee akka heeraatti gaafa jettu kana fudhachuu nan danda'a ergaa jedhu qaba. Kana fudhachuu nan danda'a gaafa jedhu garuu Amaara kaalchoodhaan dhiitee jechuudha. Mootummaa naannoo Amaaraa kaalchoodhaan dhiitee warra nan dubbadha jedhan immoo afaan keessa kabalee warra humna agarsiisuu barbaadanis humnaan rukutee gatteessisee Tigraayiif kana deebisuu nan danda'a. Garuu maal obbooddeedhaa qaba Tigraay loltuu sanaaf adiiguu hiree ofii murteeffannaa sanas immoo akka heera sanaatti adeemsifatu. Haal duree inni qabu gaasitu na caalaa beeka waa'ee self determination sana haal duree inni tarreessee jiru suni it's almost impossible. Baay'ee ulfaataadha piroosesiinsa wantichi jechuudha. Kanaaf hin milkaa'u wantoota kana keessatti gaafa ilaallu
baay'ee qormaati waan itti baay'atu natti fakkaata waan kanarratti tanaan. Galatoomitaan waa'een marii Keeniyaa kun waa hedduudhaaf dhufa. Uummanni Oromoo xiyyeeffannoodhaan hordofuudha qaba. Maaliif tokkoffaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu ka Abiyyi lubbuutti kennuudhaaf nyaayyaalleen Itoophiyaatti farsan kan jedhu biyyi sun already kufteetti. Tigraay biyya Itoophiyaa keessa hin jirtu yeroo ammaatti. Mariin Keeniyaatti godhamuuf deemu marii akkaataa itti custody yookaan gaa'illi gaafa hiikamu namni gaafa gaa'ila hiiku waa'ee ijoollee waa'ee qabeenyaa hirachuu waa'ee bulchiinsa ijoollee mari'achuu akkatti ijoollee guddisan. Achirra mariin kun property partition yookaan immoo qabeenya akka hirachuu sana fa'aa of keessaa dabalata. Waa'een humna waraanaa yookaan humni raayyaa Tigraay hiikkachuu qabaa waanta jedhamu osoo humni waraanaa Tigraay yookaan raayyaan waraanaa Tigraay tun jiraanne Tigraay waanta jedhamtu har'a dhumteetti baddeetti. Kadu arraa baraare kadu guuggii irraa baraare humna. Nagaa isaan irraa argatan akkuma nuti jennu nagaa isaan irraa argatan humna fideef du'anii biyyoo nyaatanii humnaan nagaa argatan. Nagaa sana immoo akkatti biyya kanarraa gaa'ela isaanii hiikkatan irratti mariin Keeniyaatti gaggeeffamuuf deema. Oromoon achi keessaa marii sanarraa ga'een Oromoon qabu sadarkaa Oromoon itti mariirra ga'uu danda'u yoo humna qabaate. Akkatti Oromoon humna qabaachuu danda'u irratti marii gara fuulduraatti goonu. Humni amma jiru waraanni bilisummaa Oromoo siyaasa sophisticated ta'e gaggeessuudhaaf. Lola seeraan bilisummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffate kana caalaatti gaggeessuudhaaf beektotaa fi hayyoota Oromoo hundumaa mobilaayizii gochuu danda'u turre jira. Akkuma namni qabsoo Oromoo sochii Oromoo gufachiisuu hin qabu jennee iyyinu aarsaan uummanni Oromoo lola irratti gochaa jiru aarsaa hiika qabeessa ta'uu qaba. Aarsaa hayyoota Oromoo hundumaa bobbaasu ta'uu danda'u turre jira. Territoriaalii bakka tokko qofatti concentrated ta'uu irra hin jiru. Akka Oromootti gara boofnee jirra. Akka Oromootti ofirraa ittisuun dirqama keenya. So kana erga jennee mariin kun of course yookaan discussionii anaafatti gochaa jiru kun discussion yeroo jalqabaa miti. Gara fuulduraattis ajandaa adda addaa irratti itti fufneedha mari'annaa. Garuu dhumarratti guduunfaa itti kaa'uun barbaachisaadha. Guduunfaan kun wanti amma ammaatti nuti dubbachaa dhufne hagammaatti kan nuti mari'achaa dhufne kun bakki inni itti deemu akka inni itti hubatamuu qabu irratti waa jedhee sana booda siif kenna. Koffaa haalli siyaasaa Oromoon yeroo ammaa keessa jirtu akka waliigalaatti boqonnaa addaarra jira. Yeroo addaarra jira. Kan baroota darbaniirraan adda. Kan namni martuu ni beeka. Adda ta'uusaa akkatti barre ilmaan Oromoo, dhiigni Oromoo faayidaa tokko malee, bu'aa tokko malee namummaan irraa mulqameetu Oromoon dhumaa jira. Seenaa keessatti tuun barreeffamin miidiyaan osoo ol kaasee hin dubbatin sabni haqa isaatiif lolachaa jiru sabni dhugaaf nagaa barbaade akka bineensaatti adanfamaadha jira. Keessumatti ilaalchaaf amantii uummata Oromoo keessa jiru akkuma kaaste marii irratti Oromummaan Oromoo kan inni hundaa'e, kan inni ijaarame, kan inni bu'uureffame amantii irratti tun taane amantii irra caalee
Oromummaa irratti hundeeffame. Hooggantoonni Oromoo amantii adda addaa irraa kan dhufan bakka tokkotti walii dhuman Shinnigaa irratti. Wanti nafxanyaan har'a nutti fidaa jirtu bu'uureffama Oromummaa kan amantiin ol jiru chaalenjii gochaadha jira. Qabsoon Oromoo kan baha Oromiyaa irra jiru akka waan hordoftoota Ortodoksii irratti akka xiyyeeffatu. Qabsoon Oromoo kan lixa Oromiyaa irratti geggeeffamu akka waan hordoftoota Islaamaa irratti xiyyeeffatu godhaniidhatu Oromoo wal nyaachisuuf deema. Waan keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seenaadha jira. Adda dureedhaan itti gaafatamummaa kan qabu namoonni dhageettii qaban siyaasa abaawaa ta'uu, siyaasa kaafaawaa ta'uu, siyaasa eenyuyyoo ta'uu kan hordofan hundumtuu kun balaa guddaan dhufaa akka jiru qalbeeffachuudha qabu. Gaafa kan dubbannu balaa kana irratti kaapitaalaayiz godhanii as keessaa bu'aa kan buufachuu barbaadan hedduu jira. Bu'aan kun garuu Oromoo bal'eesse, Oromummaa bal'eesse, dhiigalmaan Oromoo irratti dhufa yoo ta'e sun diina Oromooti. Namni balaa kanarraa bu'aa buufachuu barbaadu. Balaan kun gama daddaatiin bu'aa buusa. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo amantii Islaamaa irratti xiyyeeffate jedhanii gaafa waa'ee tolee gaafa kaasan, ajjechaa toleetti geggeeffame jedhe gaafa kaasan, waraanni bilisummaa Oromoo akka shororkeessummaatti akka irratti labsamu marii Keeniyaa possibly immoo yoo hirmaachuuf carraan jiraate sanarraa disqualify akka godhamuuf dursamee haala hojjetamaa jiru. DC'tti, New York'tti, UN duratti waraana bilisummaa Oromoo akka waraana finxaaliyyiitti galmeessisuudhaaf disqualify gochuuf sochii guddaatu geggeeffamaa jira. Kun Oromoo guddaa gaaga'a. Baay'ee dhugaa ga'a akka Oromootti. Tarii balaa kana keessaa namoonni bu'aa buufachuu barbaadan yoo jiraatan dhaabbachuu danda'u ture. Kun nama muraasa yookaan jaarmayaa muraasa hin taane Oromoo hundumaa fudhateetu boolla seena. Kana inni biraan dhugaa jiru fudhachuun barbaachisaadha. Siyaasni Oromoo fragmented ta'ee jira yeroo ammaatti. Kaan bilisiginnaa jalatti hudduu gatatee, kaan maqaa nagaa jedhuun akka waan nagaan namaa kennamu, tola namaa kennamu state of confusion keessa jira. Kaan lubbuu tokkittii qabu aarsaa godheetu Oromoof kennaa jira. Garbummaan Oromoo bilisummaa Oromootiin argama. Bilisummaan Oromoo kan argamu Oromoon hundumtuu yeroo hirmaatudha. Oromoon bakka tokko yookaan Oromoon magaalaa jiru, bosona jiru yookaan baadiyyaa jiru tun taane akka Oromootti hirmaannaan gaba adda addaatiin gaafa jiraatudha. Wanti amma argamu darbee kan unite godhu yookaan kan tokkoomsu tun taane kan confuse godhuudhaaf bakka adda addaatti kan argamaa jiru. Kun mitigate godhamuudha qaba. Yoo akkas hin taane wanti akka Oromootti nurratti labsame bilisiginnaan bor aangoorra jiraachuu ibsuu dandeessi. Bilisiginnaan yookaan ofiis of sakaaltee fuudha dandeessi. Innumaayyuu erga bilisiginnaan kuftee yoo of sakaaltee Oromoon loleeyyuu yoo dadhabe Oromoon rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seenuudhaaf deema. Kana kan gochaa jiru immoo propagaandaa fi piroojeektii sirni bilisiginnaa qopheessedha. Kana irratti dammaquun barbaachisaadha. Hanga bakiyyaan asirratti xumuraa itti waan itti dabaltu. Tole anis wantoota dubbanne irraa barreeffatan gudunfaa tokko kennee biraa deebi'a. Egaa wantoonni irratti dubbanne keessaa inni tokko waa'ee qophii waraanaati. Qophii waraanaa kuni akkuma sila jedhee karoorri isaa dhoksaatti hojjetamu iyyuu maleessaa qophiin isaa dirree dhuma irratti taasifame. Kanaaf qophii waraanaa uummata Oromoo irratti taasifame kuni qophii waraanaa finxaaleeyyii Amaaraa affeeruudhaan jibba Oromoo lallabuudhaan Oromoo namummaa irraa fuudhanii taasifame kuni namni hundumtuu yeroonni itti waan kana dura dhaabbachuu qabudha. Dura dhaabbatamuu qaba waan hundumaatiin. Dura dhaabbatamuu qaba. Waa'ee egeree
uummata Oromootii fi waa'ee egeree Oromiyaati waan ta'eef. Maaliif mirga abbaa biyyummaa gaafa jennu waa'ee mirga abbaa biyyummaa dhumarratti uummanni Oromoo akka inni biyya isaa gonfatu haa ta'u iyyuu maleessa uummanni Oromoo biyya isaarra taa'e biyya isaa kan isaa godhate saboota kan biraadhaa wajjiniin tumsa uummachuu barbaadu hin qabaata. Bilisummaa isaa erga gonfatee booddee. Hojiin kun har'a eegalama. Duula akkasii immoo ofirraa deebisuun baay'ee murteessaadha. Kar hundumaatiin iyyuu. Yeroo kanatti gaafa wanti kun hojjetamu Oromoo keessatti namoonni dhaga'ama qaban. Oromoodhaa alattis namoonni dhaga'ama qaban. Waan kana irratti dubbachuutu irra jiraata yeroo kanatti. Yeroo isaati waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan weerarri jalqabame kuni weerara qaamni siyaasaa tokko dhimma aangootiif yookaan bu'aa siyaasaatiif jedhee taasisu haa ta'u iyyuu malee uummata keenya immoo akka jireenyi isaa balaarra bu'u godheetu qophaa'aa jira. Haala kanaan qophaa'amaa jira. Fakkeenyi isaa iddoo garaagaraatti Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti raawwatamu iyyuu maleessa. Walitti qabamee iddoo tokkotti kuufamee sanni Tigraay keessatti raawwatame fakkeenya goonee ilaallee jirra. Isa kana beeknee wal hubachiisuun baay'ee barbaachisaa yeroo ammaa kanatti. Inni kan biraani dubbii hamma eessaatti kan wanti kun deemuu danda'u kan jedhuu fi aggaammiin akka kanaa aggaammiin siyaasaan da'atee jibba baatee qawwee baatee adeemu kuni hamma uummata tokko lafarraa duguuguutti adeemuu danda'a. Poteenshaalii akkasiitu jira. Asirratti waan tokko yaadannoodhuma godhee darbuudhaa fi dubbii paarlaamaa jenne suni amma paarlaamaan guyyaa tokko dura kaleessa malee dheengadda waan kana qorachuudhaafanii gurmuu tokko bobbaasaa jira jedhe. Har'a immoo guduunfaa qorannoo sanaa kenne guyyaa tokko gidduutti maal jedhee kan nama amma kana ajjeese Oneeg Shaneedha jedhe. Ilaa qalbeeffadhu hennoo guyyaa tokko dura qorannoon naquudhaaf jedhe. Dhaqeen qorachuuf jedha jedhe. Guyyaa tokko booddee immoo Oneeg Shaneetu nama ajjeechaa sana raawwate jedhe. Guduunfaan isaa raawwate maal qorachuu dhaqu amma? Waa'ee maalii qorachuu dhaqu? Maaliifii wanta barbaadametu jira. Qorannoon sun akka qoratamus hin barbaadamu haala itti namni qoratee dhugaa sana gadi baasuus namni barbaadu hin jiru. Maaliif waan itti qophaa'ametu jira waan ta'eef. Kanaaf kan dubbii kana jabeessee dubbataa jiru jechuudha. Kanaaf waa'ee nageenyaa ilaalchisee Tigraay barcummii nagaadhaan taa'anii mari'achuu kaa'ameeraaf ulfinaan. Hin milkaa'u waan walii wajjin ilaallu ta'a. Garuu qormaata akka itti baay'atu immoo kaafne ilaalleera. Qormaata gurguddaatu fuuldura isaa jira waan ta'eef. Nuyi garuu xumura irratti waan kana nagaadhaan xumurannee biyya keenya nagaa godhachuuf lolatti seenne kana keessaa injifannoodhaan bahuutu nurra jiraataa kan jedhudha. Injifannoo kana keessaa injifannoodhaan bahuuf immoo Awurooppaadhaaf Ameerikaa keessa naannofnee birrii funaanuu nagaatu barbaachisa jennee lallabuudhaan miti. Isa lolaa jiru garanni ittiin jabaatee injifannoo argachuu danda'u irratti inni hojii dippiloomaasii hojjechuu barbaadu hojii dippiloomaasii hojjechuu. Inni horiidhaan deeggaruu barbaadu horiidhaan deeggaruu. Inni beekumsa deeggaruu danda'u beekumsaan deeggaruu. Homaan danda'u inni jedhu immoo afaan isaa cufatee taa'u. Kan kanarraa hafee biltsiginnaadhaa wajjin harka wal qabatanii dirree qabsoo Oromoo dhoqqeessuudhaaf sochiin godhamu yeroo kanatti homaa tokko iyyuu fudhatama hin qabu. Yeroon kanatti yeroo itti Oromoon hojiin hojjechuu irra jiru yeroo itti lola itti seenee injifannoodhaan keessaa ba'u malee yeroo itti jilgeenfatee maaloo kana nagaan barbaada namaan jedhu miti. Atuu jetteetti sila kadhaadhaan nagaan argamu jiru kan jedhu jechuudha. Kanadha wanti dubbachuu barbaadu gabaabaadhumatti daawwattoonni keenya teessanii amma kana waan nu daawwattaniif baay'ee isin galateeffachuu barbaannaa qophii wal fakkaataadhaan amma walitti deebinutti nagaadhaan nuuf tura. Galatooma. Daawwattoota keenya akkam jirtu?